Kun Radio Afura Biyyati. Radio Afura Biyyaa dhimmoota Oromoof Oromiyaa laallatan irratti torbanitti si'a tokko sagantaa garaagaraa qabattee kan dhiyaattu madda odeeffannooti. Kun Radio Afura Biyyaati. Harka fuunee attam jirtu dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyarraa qabannee kunoo dhiyaanneerra. Addana stuudiyoo reediyoo Afura Biyyaa keessaa ana wajjin Dr. Gizaachoo Teessootu jira. Akkuma baay'een keessan yaadattan yeroo darbee Dr. Gizaachoo waliin waa'ee maaster pilaanii magaalaa Finfinnee falmisiisaa sanaa kaasne maree bal'aa irratti goonee turre. Maree sanarraas dhaggeeffattootni keenya baay'een barumsa guddaa akka irraa argatan xalayaaleen nu ga'an ni mirkaneessu. Har'as Dr. Gizaachoo waliin dhimmoota baay'ee kaasnee irratti maree goona. Hamma xumura sagantaa keenyaatti akka waliin turtan kabajaan isin affeerra. Dr. Gizaachoo Teessoo gara reediyoo Afura Biyyaatti baganagaan deebitan. Ayyee ulfaadhu ayyee baganagaan eegde. Dr. Gizaachoo akkuma dhaggeeffattootni keenya baay'een yaadatan caamsaa 8 ji'a darbee keessaa gaaffiif deebii eega waliin goone asi. Miidiyaalee garaagaraa irratti dhimma bilbiltuu yeroo kan ta'e waa'ee maaster pilaanii magaalaa Finfinnee wal qabatee rakkoo ka'ee iccitaa maaster pilaanii sana keessa jiru kaastanii ibsa garaagaraa kennaa turtanii mee eega gaaffiif deebii waliin goone as miidiyaalee meeqa irratti dhiyaataniitu? Galatoomi ibsa bakka adda addaatti kenne egaa dura asirratti jalqabe asirraa dhaga'anii miidiyaan adda addaa nagaafatanii turanii televiziyoonii 2 tokko ka Toronto irratti tokko immoo kan Oromoo Miidiyaa Neetwoorkii sana irratti dhiyaadheera. Reediyoonis akkasuma bakka adda addaatti nagaafataniiru walgahii irrattis akkasuma haala kana ibsaadhuma jira. Kanaaf duukaama jirtu ammas immoo yeroo lammaffaaf deebinee wal agarree egaa baga nagaan dhuftanii. Galatoome. Caamsaa 8 gaaffiif deebii waliin goone sana namni baay'een dhaggeeffateera, namni baay'een yaadatti kenneera. Tarii isiniifis akkuma kana karaa iimeelii karaa garaagaraa namootni isin qunnamanii yaada isinii kennaniiru. Namootni yaada jajjabinaa baay'ee barreessan jiru. Mee muraasaaf daqiiqaa muraasaaf isa laalleetu gara maree keenya sarraatti ceena. Obbo Deebisaa Jirruu kan jedhamanii ulfaadhaa Dr. Gizaachoo ilmaan Oromoof barumsa guddaaf dhoksaa kumaan lafa Oromootii PLF'tti gurguratee ifa baastan jedhanii dubbatanii. Obbo Deebisaa maqaa dhaggeeffattoota keenyaan guddaa galateeffannaa. Akkuma kanaa Obbo Kabbadee Dagafuu guddaa galatoomaa. Dhugumaan gaaffii sammuu koo keessaa yeroo dheeraadhaaf gangalachaa tureef deebii itti naalaattanii jedhaniiru. Abbo Ayyaanaa Mul'ataa baay'ee galatoomaa waa'ee Finfinnee karaa baay'ee dinqisiisaa ta'een haala gaariitti karaa namaa galuun nuuf ibsitan jedhanii. Unuis Abbo Ayyaanaa yaada isaaniif guddaa galateeffannaa. Takkaalliin guutuu akkuma kanaa guddaa isin galateeffachuun barbaadaa. Waan mootummaan EPRDF dalganutti galchee isin immoo akka gaariitti akka nuun hubannu gootanii
galatoomaa jedha. Bariisoo obbo Bariisoo Baatiis galatoomaa Dr. Gizaachoo ibsa gaarii nuu laattaniif jedhaniiru. Obbo Mootummaa Turaas akkuma kanaa Dr. Gizaachoo ulfaadhaa bulaa jiraadhaa kan jedhu kaasaniiru guddaa galateeffannoo illee yaada isaanii fi akkasuma obbo Barruu Ganamoo guddaa galatoomaa jedhanii ibsa gaarii nuu laattan jedhanii obbo Deebisaa Jirruu akkuma kana Dr. Gizaachoo fi reediyoo Afuura Biyyaa waan kana nu dhiyeessuu keessaniif guddaa galatoomaa jedhaniiru. Egaa dhaggeeffattootni keenya yaada isaaniif gaaffii qaban illee gara fuulduraatti akkuma kana yoo nu barreessan kun guddaa nama jajjabeessaa guddaa galatoomaa ittiin jennee dabarra. Anillee akkasuma hunda isaanii galatoomfachuun barbaada. Maqaa isaanii tokko tokkoon na hubadhullee walii qabatti waan kana waan na hubatanii fi guddaa galatoomanii jira. Ulfaadhanaa jedhiititti na himatillee. Dhaggeeffattootni keenya kun dhaggeeffachaa jiru jedhee nafdaddaa guddaa galatoomaa. Maaliif yaadi dhaggeeffattootaa yeroo hundumaa nuufis warra sagantaa kana qopheessuuf Dr. Gizaachoofis warra yeroo isaanii aarsaa godhanii ibsa kana kennaniif jajjabina guddaaf hamilee waan kennuuf kun baay'ee gaariidha. Yaada keessan ammallee karaa Facebookii keenya YouTube irras deemtan immoo karaa chaanalii keenya irratti subscribe gochuudhaan akkasumas yaada keessan achirratti barreessuudhaan nuun ga'uu dandeessu. Egaa gara sagantaa keenya har'aatti yemmuu ceenu yeroo darbee Dr. Gizaachoo dhaggeeffattaniitu jedheen abdadha. Egaa gaaffiif deebii kana waliin goone asii bakka bu'aan mootummaa Itoophiyaa kan hojii maaster pilaanii kanaa hoogganu obbo Maatiyos Asfaaw namni jedhaman ibsa kennanii turan miidiyaalee biyya keessaaf biyya alaafi mee jalqabarratti isa dhaggeeffanneetu achirratti yaada keessan komentii keessan akkasiin nuu laattaniin barbaadan taamte. Hayyee የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ድሪባ ኩማ የሚያደርጉት ምንድነው? ይሄን ማስተር ፕላን ይወስዱና ለካቢኔ የአዲስ አበባን ማስተር ፕላን ያቺ የአዲስ አበባ ያንን ሙሉን የተቀናጀውን አይደለም እንዲሁ ለማሳየት ያሳዩ ይሆናል የተቀናጀውን ግን እሳቸው ይዘው የሚሄዱት አዲስ አበባ 52000 ሄክታር ያለችባት ማስተር ፕላን ይዘው ሄደው ለካቢኔያቸው ያቀርቡና ያጸድቃሉ። ከዚያ በኋላ ለምክር ቤት ይቀርብና ይጸድቃል፣ ህግ ሆኖ ይወጣል። dhaggeeffataniitu kana dhaggeeffattootni keenya baay'eenis dhaggeeffataniiru jedheeni aman maanni yaadi keessan Dr. Gizaachoo asirratti hedduu nama gaddisiisa. Yaanni kun akka inni dhiyaatetti kantiibaa Dirribaa Kumaa kun dookumentii kana fuudhanii haa dhiyeessanii karaa biraas immoo mootummaan Oromiyaa caffee Oromiyaatti haa dhiyeessu. Haa mirkaneessanii akkuma dhageessanitti malee garuu hirmaannaan uummataa keessan jiru jechuudha. Uummanni quban qabu jechuudha. Isaanumatu murteessee asii gadi fidaa jechuudha. Kana fudhadhu jechuudha. Top down approach jedhama kun. Karaa biraa physical determinist maal jechuudha waan lafarratti mul'atu waan economy waan guddina magaalaa waan bareedina magaalaa waan paarkii magaalaa irratti hundaaniitu kana gadi fidanii uummataan kana fudhadhaa jechaa jiru malee achi keessatti uummanni lafarra jiru sun warri affected party jedhan uummanni sun hawaasni sun aadaansa amantiinsa kana keessan galle jechuudha. Qooda irraan fudhanne jechuudha. Qooda irraan fudhanne gaafa jennu maqaaf nominaal waan ta'e maqaaf uummanni qooda irraa fudhata miti. Qooda akkaataa itti maaster pilaanii irraa uummanni irraa fudhachuu waan qabu saayintifikaal waan ta'e sababatu jira. Waan mootummaan suni dimokiraataa ta'ee fi dimokiraataa ta'uu baateef qofa miti. Tokkoffaa dizaayiniin yaada ekspertii tokkoon qophaa'uu hin danda'u. Dizaayiniin magaalaa yookaan pilaaniin magaalaa yaada uummataas dabalatee yaada ekspertiis dabalatee walitti kan qabatee deemu. Akkuma uumamaatti pilaaniin yookaan dizaayiniin tokkoffaa dhiibbaa namarraan geessisuu danda'a yookaan immoo karaa gar tokko miidhee
tokkoof bu'aa fiduu danda'a. Karaa biraa immoo dantaa dhuunfaa keessa gashanii uummata irratti impoos gochuu danda'u, uummata irratti wanni gochuu danda'u. Karaa biraa immoo uummatatti gadi bahee ifa ta'uu qaba. Fittaala karaa ta'e tokkoon uummatatti gadi bahee mariisisuu qaba. Kuni waan guddaa tokkotu irraa hir'ata jechuudha. Yaanni uummataa irraa hin hir'atu taanaan pilaaniin tokko gatii hin qabu jechuudha. Fakkeenyaaf mana ijaarra jenna, dizaayiniin sii godhanna mana tokko. Gaafa mana tokko pilaanii sii baasu mana akkasiin barbaada, kana ta'uun barbaada, rakkinni koo akkasii, mana ciisaa qabu wamma kana qabuun barbaada, kana balbala akkasii, maal akkasii, bifa akkasiin barbaada, dheerina akkasiin barbaada, bakka akkasitti kanan barbaada itti gaafa natti himte yaada kee fuudheen technical expertise koo ogummaa kootti dabalatanii lafarra kaa'ee waraqata irratti hundeessa jechuudha. Kana booddee manni kun ijaaramee akkasittiin yoo rakkinni dhufellee yoo gidduutti jijjiiramni barbaachisa ta'ellee sadarkaatti atis qoodarraa fudhachaa anis fooyyessaa akkasittiin wajjiniin wal mari'achaa manni tokko ijaaramee xumurama jechuudha. Ijaarsi magaalaas akkasuma uummanni sun abbaan biyyaa sun inni misoomni dhufuufi sun uummanni sun mootummaan sun warri dhuunfaallee dabalatee warri intarestii adda addaa irraa qaban dabalatee irraa qooda fudhataniiti adeemsa keessa jalqabarraa hamma dhumaatti deemuutu irra jira jechuudha. Gara maaster pilaanii kanatti yoo waa deebinu waggaa 2 guutuu nutti himne jarri kun waggaa 2 fudhateera eega jalqabneedhan. Ergasii isaan irratti hojjechaa jiru uummanni quban qabu. Maal takka hojjetame quban qabu. Otooruma quba qabaateellee advokeesii waan barbaachisutu jira. Maappii maaster pilaanii sanarratti kan sararame suni qalama adda addaa hin qabu, halluu adda addaa hin qabudha, giraafiik simboolii adda addaa waan qabudha, mallattoo adda addaa waan qabudha. Inni suni waan injineeringii fi pilaanii maappiing dabalatee waan ittiin waa'ee magaalaa ittiin walitti qindeessanii teekniika adda addaa waan qabate waan hojjetamuu fi uummanni sana hin beeku. Kaanoo kaanii qotee bulaa nama hin baranne dhiisi. Namootumti warri barnoota adda addaa qabanillee waan kana hin hubatan. Keessa seenamee bu'aansaa fi gaaga'amni isaa uummatatti himamee irraa qooda fudhatee uummanni akkasittiin raatifaayi ta'eeti darbachuudha. Maaster pilaaniin gaafa dhiyaatu gaazexaa irratti bahuu qaba, weebsaayitii irratti bahuu qaba, openly discussed ta'ee public documentii waan ta'eef irratti uummanni irraa mari'achuu qaba. Qotee bulaa warra buqqa'uu qofaa otoo hin ta'in uummanni Finfinnee jiraattonni uummata Finfinnee mataan isaanii maaster pilaanii akkamii qopheessineefi isa jedhu uummanni sun irraa mari'achuu qaba ture. Jiraattonni Finfinnee miliyoonni 4 miliyoonni 3 wayii hammi ta'u kun irraa qooda fudhachuu qaba. Achi keessa abbaa qabeenyaatu jira, daldalatu jira, uummata dantaa adda addaa qabantu irra jira. Beekumsa adda addaa warra qabantu jira. Uummata kana irraa hirmaachisanii yaada uummataa kana akkasitti solisiit godhanii ammatanii deemuu isaan irra ture jechuudha. Kanatu hir'ata maaster pilaanii kana asii gadi fidde isaan manni mareen raatifaayi godhanii mirkaneessanii raggaasisanii akka labsiitti baasuu jechuun hoo kana fudhuu waan diktaatarummaa top down approachidha kuni. Top down approach jedhama. Kuni haala diktaatarshipii ta'e keessatti haala mootummaa abbaa irrummaa ta'e keessatti mul'ata. Kanadha rakkinni isaa. Ilaa amma kan ibsa kana keessatti jedhame tokko immoo magaalaa Finfinnee hektaara 52,000 jedhee dubbatama. Kanaan dura garuu kan jedhamaa ture miliyoonii hektaara miliyoonii 1 ol. Maayinni kun eessaa dhufe garaagarummaan akkasii? Ilaa gaafa waa'ee maaster pilaanii kana baasanii kaayyoon maaster pilaanii kana adda ture. Inni amma isaan dubbachaa jiran waan addaati. Waan baay'een sobaa jiru. Gaafa barreessanii piroojeektii isaanii irratti waa'ee maaster pilaanii kana irratti barreessanii hektaara miliyoona 1 fi qabxii 1 jechuudha. Qabxii 1 jechuun miliyoona 100,000 hektaara dhiifama hektaara 100,000 jechuudha. Hektaara miliyoona 1 fi
100 jechuudha. 1.1 million jechuun. Egaa kun jechuun mee miliyoona tokko achumaa keenyuu fi 0.1 sanayyuu walakkaa isheetii yan isaan dubbachaa jiran jechuudha. Kaminni eessa dhaqee lafni kun inni isaan dura dubbatan. Magaalli Oromiyaa 5 suni hektaara 5 isaanii otoo walitti dhufanii hamma Finfinneen gahanii otoo walitti cuunfine 52 hektaara 52 sanayyuu gahanii mee haa jennu hin caalu jenna 100 ta'uu haa jennu 5 isaanii walitti dhufanii magaalli akka Buraayyuu fa'aa kuni akka Sabbataa fa'aa kuni 5 isaanii jedhan wooma isaan jedhan haa ta'u Bishooftuullee dabalatu wooma isaan jedhan haa ta'u kamtu miliyoona hektaara miliyoona tokko eessaa dhufame eessaa dhufe kun soba yoo ta'e malee yookaan wooma dogoggoranii duraan dogoggorra irra jedhanii nutti himanii amma immoo waan baay'eedha dogoggora akkan jenneef waan baay'ee nu sobaa jiru jechuudha. Waan isaan sobanii duraan waan bahe kaayyoon maaster pilaanii kanaa jedhanii waan isaan formuleet godhanii duraan lafa kaa'an waan biraati har'a waan nutti himan biraadha. Argite so kana waan ta'eef ani akkuma sobamaa jirruuttan ilaala ummanni keenya kana hubatee akka dubbiin kun galuuf hin barbaadan. Mee kanumaan wal qabatee waan tokko dubbanna egaa waa'een maaster pilaanii magaalaa Finfinnee inni haaraa kuni qeeqa guddaa mormii guddaatu ka'ee dogoggora guddaa baay'eetu keessa jira jedhame karaa gara biraa immoo magaalaan maaster pilaanii malee hin guddattu jedhama. Amma gaa kun hin ta'u eega jedhamee maa inni filmaatii gara biraan jiru moo magaalaan hin guddatu jechuudha kan jedhan namooti jiru. Mee kanarratti yaada keessan naa kenna. Kun yaada baay'ee bareedaadha argitee waan nuti jennu magaalli hin guddatiin jechuu miti. Guddinni haa dhaabbatu jechuu miti. Guddinni maneejdi ta'uu qaba argitee. Kontiroolli ta'uu qaba jechuudha. Akkuma lolaa bishaaniiti magaalli yoo gadhiifteeruma lafa cirtee carabaa deemta yoo ta'e magaalli lafa qotisaa fudhachuu danda'a, tulluu balleessuu danda'a, laga balleessuu danda'a, waan adda addaa lafa seenaa balleessuu danda'a, lafa aadaa, lafa amantii balleessuu danda'a, waan adda addaa keessumaa lafa Oromoon naanna'ee keessa jirutti nama lafa indigenous people jiraatan keessatti pilaaningiin ta'u waa'ee aadaa of keessaa qabachuutu irra jira. Waa'ee amantii of keessatti ilaalu irra jira of eeggannoodhaan irratti hojjechuu irra jira waan kana waan hin hojjennee fi jecha waan kun rakkina qabaadha. Akkuma ilaaltutti Finfinnee keessatti afaan Amaaraa dubbatama. Aadaan kan biraatu jira. Yoo xinnoo gadi baatee hin jiru afaan Oromoo dubbatama. Aadaa biraatu jira. Amantii biraatu jira argite. Amantiin tokkollee yoo ta'e akkaataa itti waaqeffatantu addadha. Seenaa isaaniitu addadha. Ilmaan abaluu gosa abaluu warra jirruutu irra jira. Seenaatu irra jira. Gosatu irra jira. Gosa sana akkuma jirutti ija nu dhuunfatee irratti maaster pilaanii godhamuun balaa guddaa qaba. Balaan sun immoo gaaga'ama biyya sanaafuu biyyuma Itoophiyaa jedhan sanaafuu biyyuma lafaafiyyuu hedduu gaaga'ama guddaa qaba. Aadaan biyya lafaarraa akka hin banne jechoonni adda addaa waan indigenous ta'an kun akka hin banne biyya lafaatu mootummaa biyya lafaatu eegaa jira unu duwwaa miti. Kanaaf gaaga'ama akkasii waan fiduuf of eeggannoo guddaan barbaachisaadha. Karaa biraa maaliif magaalli sun akkamiin guddataa isa jedhu magaalli karaa adda addaa jira. Magaalli utaaleeti akka qotisa lafa qotisaaf ta'u qotisaaf dhiisee lafa magaala ta'u filatee magaalaaf godhata jechuudha. Cluster planning jedhama. Cluster development jedhamni waan isaan jedhanii bakka tokkotti iddoo tokkotti akka gujjatee uumamu goota jechuudha. Yoo magaalli tokko fakkeenyaaf naannoo Dabra Biraanitti magaala gochuu yoo barbaadda ta'e naannoo sanatti guddisteeti karaadhaan telekominikeeshiniidhaan karaa adda addaa yookaan baaburaan waan adda addaan qopheessiteeti akka wal quunnaman goota. Biyyi keenya otoo karaa qabaate magaalli walirraa faffagaatanii jiran kun salphaatti wal wajjiniin hojjechuu danda'a.
dirqamatti lafa babbareedaa kana tulluu babbareedaa kana balleessuun nurra jiru. Inni isaan jedhanii nutti mani lafa paarkii goone lafa maalii goone jedhan kuni lafa paarkii isaan godhanirra isa uummanni keenya irra jiraatutu nuuf bu'aa qaba. Isa aadaa isaa qabatee qotisa isaa qabatee akka duraan jirutti taa'uu sanatu irra bu'aa nuuf qaba. Bineensi akka duraan jiru sanatti otoo hin miidhamiin otoo hin ari'amiin achirra taa'uun nurra jira. Muknillee inni duraan indigenous ta'e sanyiin mukaa inni ganama horteedhaan uumamaan irra jirullee akka duraatti otoo taa'ee nuuf ta'a malee inni isaan fidanii waan hin jirre kana goonaa nuun jedhani unuuf nuun galu. Qotee bulaa buqqisee inni tulluu sana kunoo argitu kana tulluu sana paarkiif qabannee irra jedhanii akkataatti isaan televizyiinii irratti namatti agarsiisan nan arga. Hedduu nama gaddisiisa. Tulluun sun akkasumatti tulluun taane maqaa qaba, aadaa qaba, gosa qaba achirra, amantii qaba. Inni sun akkasumatti tulluu ta'eef paarkiif qabatama miti. Paarkiin sun eenyutu itti bashannanoo? Uummata sanatu itti bashannanuuf deemamoo? Eenyuun itti bashannanuuf deemu? Inni isaan amma akkasitti paarkiifawwan sun bineensi achi keessa jiru sun mukni achi keessa jiru sun jala waatu jira. Waan blueprintii ta'e waan maaster pilaanii ta'e waan waraqatarraa qofaa ilaaluu otoo hin ta'in waan jala jiraa sana ilaalaadha jenna. Waan jala jiraa sana immoo ilaallee irra darbinee bakka adda addaatti distribuut gochuu qabna guddina kana. Magaala tokko qofaattis guddina qopheessuun ikonoomii biyyaafis gaarii miti. Magaaluma tokko naannoo Finfinnee qofaatti gujjeessanii iddoo tokkotti akka tulluutti uummata kana walitti naqanii ijaaruun waanuma achirraa bahu dhangala'aa achirraa bahu negatiiv impaaktii achirraa bahu sarviisiin achitti kennuufu haala guddaatu dadhabina guddaatu dhalachuuf deema jechuudha. Akka beektutti lafa keenyatti dhangala'ii mana fincaanii irraa mana dhiqannaa irraa deemu warshaalee irraa deemu faaktarii adda addaa irraa deemu hospitaala adda addaa irraa mana barumsaa adda addaa irraa deemu kuni lafatti nam'ee maneejdi ta'uu hin qabu. Garri caaluunsaa seeptiik taankiidha. Seeptiik taankiin kun immoo lafa keessatti gadi hin gadhiisa. Summii kana gadi gadhiisa. Inni laga lixeetu dhaqee laga Oromiyaa summeessa. Inni lafa keessa lixu immoo bishaan lafa keessaa summeessa jechuudha. Argitee kanaatu rakkina guddaatu jira. Bishaan lafa keessa seenee summiin bishaan lafa jalaa ground water jedhamu kana keessa gale jennaani bara baraan hin bahu. Qulqulleessuunis rakkisaadha. Hegereen keenya waggaa 1000 boodallee dhalli dhala keenyaa yoo gadi bahee bishaan lafa keessaa xuuxee gadi baasuu yoo barbaadellee bishaan suni badeera jechuudha. Bishaan lafa jalaa kun dafee hin qulqullaa'u. Inni irra keessaallee waggaa 30, waggaa 40, waggaa 50 fudhata jedhama akka deebi'uuf qulqulleessutti jechuudha. Bishaan lafa keessaa kun garuu dafee hin qulqullaa'u. Maaliifi guulama isaa velocity inni zeeroodha, almost zeeroodha. Bishaan lafa keessaa hin ciisa jechuudha. Inni sun qilleensatti gadi bahee oksijiinii wajjin wal fudhatee akkatti deemuu qabu, uf qulqulleessuu qabu. So inni summaadhuma ta'a jechuudha. Bara baraan hin summaa jechuudha. Septic taankiin biyya keenya keessa jiru, Finfinnee keessa jiru akka malee waggaa 100 ol calluma jedhanii gadi dhangalaasaa jiru jechuudha. Manni fincaanii piit laatiriiniidha garri caaluunsaan manneen jiranii. Ani itti gargaaramanii haala baay'ee duubatti hafaa ta'etti magaalli suni saaxoo magaalarraa bahu lolaa magaalarraa bahu akkuma beektutti yeroo gannaa saaxoon magaalarraa lolaan ka'ee lolaan kun dhiqee lafa akka gaazii adda addaa zayita adda addaa summii adda addaa kana dhiqee fuudhee lagatti naqaa inni suni silaa bakka tokkotti kuufamee treated ta'ee qulqullaa'eeti lagatti deebi'a sila. Kana namni godhu hin jiru. Humna kanaas namni wanni jedhee hin jiru. Summiin kun eessatti nama lafa Oromiyaa irratti nama. Gara magaalota Oromiyaatti, gara qubsuma Oromiyaatti, gara uummata Oromoo naannoo sana jiruutti karaa gadi jiruutti gadi nama jechuudha. Kana waan haalaan qindaa'u ta'uutu irra jira. Magaala tokko gaafa ijaartu kana attaman godha jettee itti yaaduu sirra jira jechuudha. Waan guddina isaa qofaa otoo hin ta'in waan badinni
rakkinni magaala sanarraa dhufullee akkamittiinanii kontirool godha akkamittiinan bulchuu danda'a akkamittiin gara fuulduraatti dhaloota isa dhuftuufillee sustainability akkamittiinan magaala kana dabarsuu danda'a guddina har'aa qofa otoo hin ilaalin bu'aa har'aa qofa otoo hin ilaalin bu'aa boruu maal goonaa isa jedhu sana waan qindaa'ee wajjiniin qophaa'ee miti waan kun kanaaf rakkina qabaa jenna. yaa guddinni magaalaa gaa callisanii magaalaa dalga yaasuu dhiitessuu watuu hin ta'in magaalaan nagaa isaa eeggatee fayyummaa isaa eeggatee qabeenya uumamaa irratti dhiibbaa gadheetuun fidin guddachuu jechuudha akkuma isiniyyuu dubbattanii biyyoota baay'ee keessatti gaa kana to'achuudhaaf dhaabbileen garaagaraa jiru akkuma isin beektanii seerri garaagaraa jira environmental impact assessment godhuu biyya keenya keessas seera hojjechuutti beekamoodha garuu seera sana hojiirra oolchuutu rakkisaadha malee bara 2002tti seerri environmental impact assessment proclamation kan jedhamu tokko waan jiru natti fakkaata garuu yeroodhaa gara yerootti maqaa misoomaatiin wanti hojjetamu wanti akka warshaa fooqii kana ijaaruudhaaf yeroo lafti diigamu dhiibbaan lafarratti fidu kun yeroodhaa gara yerootti miidhaa guddaa akka inni fidetu himama fakkeenyaaf laga qooqaa irratti warshaalee garaagaraa keessumaa warshaalee gogaa duuganiin keemikaalli lafarratti dhangala'u bishaan sana balleessee ummati naannoo sanaa warri bishaan sana dhugan dhukkuba hamaatiin akka isaan dhumaa jiran ture eega gabaasame wanta akkasii baay'een jira kun hammam hojiirra oolee jira yookaan immoo hammam irratti yaadameera biyya keenya keessatti Dr. Gizaacho. Egaa mee gaafa waa'ee ijaarsaa constructionii kana kaastu waan yaadachiifte biyya keenya keessatti gaafa lafni qotamu lafni diigamee biyyoon inni lafa jiru gara alaatti gaafa alaba exposed ta'u haala naannoo sanaa jijjiirra jechuudha. Haalli naannoo sanaa biyyeen gaafa exposed ta'e gara alaatti bahu lolaaf saaxilame jechuudha. Marga irra jiru muka irra jiru irraa cirtee gaafa saaxiltee qotuutti kaatu mana ijaartu karaa ijaartu riqicha ijaartu waan adda addaa ijaartu biyyeen sani saaxilame jechuudha. Biyyeen suni gaafa bokkaan roobu haala malee lolaan fudhateetu deema tokko. Lammaffaa akka simintoo akka keemikaala adda addaa construction irratti itti gargaaramu akka haphee adda addaa akka konkiriitii adda addaa baay'ee qaama namaaf miidhaa guddaa fayyaa namaaf miidhaa guddaa warri fiduu danda'an kuni akka maleetti lolaan fudhateetu lagatti naqa jechuudha. Biyyoota guddatan keessatti haalli abbaa biyyummaa bakka jirutti warra uummata daka jiruuf nama yaadutti warra qotee bulaa sana uummata hiyyeessa biyya baadiyyaa keessa jiruuf namni yaadu tokko gaafa constructioniin tokko jalqabamu akka gingilchaatti itti kellaan itti godhamee gilgilchaan suni waan adda addaa xurii adda addaa construction site irraa lafa construction irraa fudhatee bahu sana protecti godhachuudha akka xinnootti kaasuuf hin jedha. Ammoo gaafa waa'ee magaalaa waa'ee ijaarsa gurguddaa kana akka karaa yoo fudhanne ilaallate karaan kun callumadhee karaa kutee dirree kutee ceha bosona keessa baha malee bosona akkamii keessa bahe bineensa akkamii miidhee lolaa akkamii fida lolaan suni gaafa ijaarani filtarii attamiitu lolaa sana godha gingilcha attamiitu kaa'ame waan akkamiitu irraa wanni jedha takka hin jiru haalli akkasii biyya keenyatti wanni ta'e hin beeku. Haa ta'u erga warshaan tokko dhaabbate immoo yeroodhuma sanattuu environmental impact assessmentiin isaa ta'ee akka warri naannoon eegumsa naannoo akka fakkeenyaaf Ameerikaa keessatti environmental protection agency jedhama EPA jedhu beekamaadha. Humna guddaa qaba ijaarsa addaa waan hundumaa waan naannoo irratti balaa fidu yoo ta'e yoo wasuma dhaabsisuuf mirga qaba. Waan akkasii kuni hin jiru jechuudha.
cufama bishaanii warshaa adda addaallee cufsiisuun hin danda'a yoo naannoo irratti nagaa uummataa irratti nagaa sabaa irratti fayyaa sabaa irratti rakkina ofidate biyya keenya waan akkasii kun hin jiru institution akkasii yoo jiraatellee humna guddaa qabaate waan nuti dhageenyu miti sagalee isaanii waan nuti dhageenyu miti fakkeenyaaf kanaan dura reediyoo biraa irrattis kaaseen ture akka fincaafaa fudhanne akka qooqaafaa fudhanne akka malkaa wakkannaafaa fudhanne laga sana cufanii tajaajila irraa argatan irraa fudhatanii deemurraa kanaaf ummata buqqa'ee yeroodhaaf yeroo tokkoof kennanii compensationii kennanii deemuun hin danda'a yoo buqqa'eef kanarraa achi qubadhu jedhanii irraa buqqisanii gosa meeqa aadaa meeqa buqqisanii amantii meeqa buqqisanii tulluu meeqa buqqisanii laga meeqa buqqisanii bakkee hedduu babbareedaa buqqisanii lagni sun nyaate akkasitti jira jechuudha tulluu nyaateeti akkasitti jira jechuudha tulluu meeqa nyaatameera so kana gochuufi yoo akkas ta'u waan ta'e sana takkumatti ilaalanii yoo deemanillee malee irraa bara baraan waggaadhaan maal fidaa deema jedhu continuously itti fufanii rakkina isaa tiksaa hin jiran argite bu'aa sana qofaa ibsaa sana irraa argachuu malee rakkinni suni waggaadhaan maal fide waggaa 10 booda maal fide waggaa 15 booda maal fide yeroo dheeraa booda haalli qilleensa naannoo sana maal fide jedhanillee hin hubanne jechuudha amma fakkeenyaaf naannoo fincaa naannoo coomman jedhamutti busaan ka'ee nama fixaa ture caffee sanarra dhukkubni gandiifaa galee ture maaliif akka inni ta'e hin beekamu namni keenya ibsaa sanarraa moo namni tajaajilan argata mee mootummaan oromiyaa waan inni argatu hin beeknu ibsaanuma sana uummatumti naannoo sana jiraataa ture hammam beekutti uummati naannoo sana kurraazii ibsata ture yaa naannoo magaala fincaa hiriira nagaa bahameetu magaaluma fincaa keessatti ibsaan gale kana beekna inni bara yeroo duraa bara dargii duraati haa ta'u malee argitee achumatti naannoo mabraataa jedhu jiraa fi naannoon uummanni jiraatu jira achumatti ibsaan qabu ture bara sana achi hiriirri nagaan bahamee uummanni barattoonni bara sanas barattootatu ba'e ijoollee xixinnootu ba'e bara sana nutis ijoollee turre bara sana so akkasitti ba'eetu ibsaan suni argame jechuudha amma ibsaa sanarraa bu'aa argachuu miti mee waan inni ta'e suni waan ani concerned ta'e akka malee na yaaddessu tokko haalli guddinni tokko misoomni tokko gaafa dhufu development issuun gaafa ka'u waan tokko gaafa installed ta'u achirratti dhaabbatee deemu badii inni gahuu ittiin uummatarraan geessisuu danda'u naannoo sanarraan geessisuu danda'u waggaadhaan yerootti guyyaa monitor ta'uu qaba idduu bu'uu qabu itti fufaan kana godhaa mootummaan yoo kana godha ta'e eenyutu kana godha mootummichuma isa warruma warshaa sana qaban immoo uummata keenyatu independently akka biraatti irraa fudhata uummata oromootu isa gaaga'ame sanatu lakki kuni namiidheera jedhee control godhee uf ilaallatamoo warruma amma fakkeenyaaf akka mabraat haayilii warra fincaa sana humna ibsaa sanatu isaantu kana to'ata argite namuma hattuu tokko hattuu irratti kasase jechuudha himate jechuudha yoo akkas ta'e kuni kanadha inni lammaffaa mootummaa oromiyaa haa ilaalu mootummaan oromiyaa kuni mee maalirraa argata galii kanarraa akka uummata bulchiisa federaalaatti ani akkanatti fakkaatutti waa tokko hin jiru amma yoonaatti waan dhageenyarru hin qabnu yoo ati beekta ta'e qubannu qabaachisuu dandeenya dhaggeeffattoota keenya waan misleedii gochuu akka hin barbaanne yaada dogoggoraa akka kennuuf hin barbaanneef jechuudha kuni egaa mootummaa oromiyaa irratti dhiibbaa maal qabaa yoo jennee ilaalla ta'e mootummaan oromiyaa akka mootummaa oromiyaatti nageenya naannoo sanaaf fayyaa uummata sanaaf nageenya uummata sanaaf itti gaafatama guddaa qaba akka teoriitti akka saayinsii isaatti jechuudha yoo amma dhaqee mootummaan oromiyaa mana dhukkubaa ijaaree dawaa ergee qoricha waanallee ergee waanallee godha ta'e bajetii isaarraa affected ta'eera jechuudha
bajetii silaa ufiif kaawwatee naannoo biraaf oolchuun irra ture guddina biraarra oolchuu irra ture achi daayiverti godheera yoo bishaan qulqulleessuu deema ta'e fakkeenyaaf magaalaa Finfinneerra bishaan qulqulleessee uummata kanaaf dhiyeessuuf yoo barbaachisaa ta'e uummata baadiyyaa kana fayyaa isaaniirraa nagaa isaanii baraaruu yoo barbaada ta'e baajeta silaa waan biraaf qopheeffateeru isa sanatti oolcha jechuudha. Galiin Finfinneerraa inni argatu immoo hin jiru. Galiin warshaa sukkaaraa ta'u warshaa adda addaa gurguddaa kana akka daamii adda addaa kana akka laga fincaa'aa kana akka malkaawaa kannaa kana akka gilgal gibee kana akka qooqaa kanarraa waan inni argatu tokko hin jiru. Garuu naannoon suni gaafa balaa kana irra ga'u koonsarni ta'a jechuudha mootummaan kun akka mootummaa abbaa biyyaatti uf ilaale jechuudha. Bajetiin kana bu'aan kana hin qabu jechuudha gara fuulduraatti isa mana barumsaa ijaaruuf ture isa mana kiliinikaa iddoo biraatti ijaaruuf ture humna isaa achirratti fixa jechuudha. So kanadha an nuti jennu maaliifi bu'aan misoomarraa jiruu fi galiinsaa fi badiinsaa waliin madaalle jechuudha. Namni gaafate sin jiru isaan kana ignoor godhaniitu akka mootummaatti Oromoon kana miidhameera jedhee namni dubbateeru tokko hin jiru jechuudha. Walii galatti yoo fudhannee ilaalle magaalaa Oromiyaa keessa jiran hunduma isaanii yoo ilaalle magaaluma Oromoon bulchullee dabalatee jechuudha. Warra federaalli fudhatellee qofaatti miti jechuudha. Isuma sanatti humna uummataa fi bajeeta addaa fudhachaa deema. Kuni har'a yoo irratti hojjechaa hin jirru ta'ellee gara fuulduraatti itti deema. Hedeekiin kun mataa dhukkubbiin kun gara fuulduraatti waan itti deemnu ta'a jechuudha. Har'allee yoo irraa humna hin qabnu, bajeeta hin qabnu, saayinsiin teeknooloojiin hin guddanne waan kanatti yaadurra dura daabbooyyuu uummanni akaayii nyaatuyyuu hin arganne akkaataatti buluyyuu hin arganne mirgi isaan eeggamne isa sanarraayyuu otoo hin dubbatiin dura kana dubbachuun hin dandeenyu garuu gara fuulduraatti maal ta'a waan jedhu kana ilaaluun nurra jira. Haalli awwalii naannoo kun booruun bishaan booressanii bishaan summeessuu kun har'a yoo dhaabbate malee boru waan dhumuu hin qabnu. Dhalli keenyi bineensi keenyi mukni keenyi haalli naannoo suni boruunsaa hegereensaa maal ta'a waan jedhu har'a yoo keenya malee boruu waa tokko fuudhuu hin dandeenyu. Waan har'a pilaaniin goone tokko waan har'a lakkoofsa keessa geessee hin keenye tokko dhaloota dhuftuufaa turu waggaa 20 waggaa 30 booda waan kaafnu tokko hin qabu jechuudha. Kuni rakkinni kun immoo rakkina keenya qofaa miti rakkina biyyaa ta'uutu irra jira silaa rakkinuma biyya lafaallee ta'uutu irra jira. Har'a mukni bineensi biyya keenya irraa badaa jira. Gaafa guddanne gaafa dhalanne lafa bosona nuti beeknu meexxii nuti beeknu midhaan agamsa arbuu midhaan adda addaa goosuu nuti beeknu waddeessa nuti beeknu har'a hin jiru. Ciramee dhumeera. Kuni garamitti nu geessaa isa jedhu sana namni hubatu hin jiru jechuudha. Waanuma misooma jedhame misoomni kun immoo waanuma gaarii namatti fakkaata. Misoomni kun duubni isaas badiisa akka qabu namni hubachuutu irra jira. Yoo badiisa qabaateyyuu mee misoomni tokko yoo dhufe uummanni kuniif maal bu'aa maal buusa jennee gaafachuun nurra jira. Simintoo faabrikaan simintoo mugar jiru hedduu beekamaadha. Simint faaktoriin wanniinsa akka inni qilleensa balleessu akka inni rakkina awwalii naannoo qabu rakkina naannoo awwaleessu suni beekamaadha. Isa sanarraa mee naannoon uummanni mugar maal irraa argata? Uummanni naannoo Fincaa'aa, uummanni naannoo Malkaa akkanaa, uummanni naannoo Qooqaa mee maal irraa argata? Bu'aan suni maal otoo misoomni tokko hin dhufiin maal irraa argannaa jedhee mootummaan Oromiyaallee yaaduutu irra jira. Uummata sana qofaa otoo hin ta'in hin jedhan. Amma gaa uummatni gaaffii isaa karaa garaagaraa gaafataa jira. Hiriira nagaa barattootni ba'an gatii guddaa isaan itti kaffalan ammallee itti fufee kan jiru kuni uummatni ammayyuu mormii isaa kan agarsiisaa jiru agarsiisa. Karaa gara biraa immoo ibsaa obbo Maatiyoos Asfaawufaa kan sirra dhaggeeffanne kun isaan kennaa jiranii pilaanii fidanii dhufanitti ittuma cichanii akka jiran nutti agarsiisa. Kanaaf amma mootummaan
mormii barattootaa mormii uummataa kana hin fudhanne jechuudha moo attamitti ilaalama kun? Waan fudhatan natti hin fakkaatu isaanii farra misoomaa farra maalii waan jedhan malee waan kuni uummanni kuni mirga isaa wajjiniin abbaa biyyummaa akka qixa qabaatan uummanni rasaasaan tumamu kuni isaa wajjiniin illee mirga wal qixa akka isaan qaban hin beekan. Kana lakkoofsa keessa gashuu hin dandeenye. Amma maal jedhanii toonii ittiin dubbachaa turan. Sagalee ittiin dubbachaa turan inni duraan eekkamsaan dubbachaa turan amma xinnoo qabbaneessaniiru tokko lammaffaa isa duraan kaayyoosaa land acquisition integration of maalii jedhanii afaan babbareedaa kanaan nu soban kana isa jijjiiranii kan Oromiyaatu mirkaneessa kan Finfinnee mirkaneessa waan jedhu kana waan akkasii kana nutti himanii waan soba kana isa duraan 1.1 million hektaar jedhan sana gara hektaara 52,000tti gadi xiqqeessanii dubbachuurraa kan hafe waan biraa waan sobaa jiran natti fakkaata. Akkan argutti gadi baasanii ibin hamma yoonaatti maaster pilaaniin suni weebsaayitii irra isa turellee irraa fuudhanii dhoksaniiru. Maaliif hin mul'achiisan eega uummanni irraa qooda fudhata ta'e eega uummanni irraa mari'ata ta'e maa dhoksaa ta'e maa ifan taane waan dhoksamu duubatti jira. Eerpoortiin Boolee guuteera silaa 2017tti hamma 2017tti eegna ture amma gaafa 2012tti guute capacity isaa achitti eegan sana holding capacity isaa 2017tti guute. Kanaafu lafa tajii jedhamutti geessanaadhaan maaliif particularly maaliif tajii ta'e isa jedhu sana hin gaafatamne jechuudha. Maaliif tajii ta'e maaliif Dabra Birhaan hin taane maaliif iddoo biraan taane ookee tajii haa ta'u eenyu abbaan eerpoortii sana. Galii achirraa argamu eenyu fudhata? Eenyu galii achirraa argamu sana uummatni naannoo sanaa maal fayyadama? Karaan gara eerpoortiitti bahu haayiweeyi ta'uuf deema. Haayiweeyiin karaa amma karaan gurguddaan kuni bahu kuni isaanis akkuma warshaa wanni qabu summii qabu. Makiinaarraa kan bahu summii jira. Aarri makiinaarraa bahu yeroo baay'ee gulufa addaan guulama addaan deema wanniin makiinaan jechuudha. Gaafa sana qilleensi achirraa bahu suni non-point pollution jedhama. Makiinaan gaafa deemu naannoodhuma adda addaatti waan kana harcaasaa waan deemuufi naannoo sanallee waan balleessu qaba jechuudha. Lolaan lafa sanarraa waan balleessu qaba jechuudha. Waan impaaktii adda addaa qaba jechuudha. Dhiibbaa adda addaa qaba jechuudha. Isa sana maal godhaniitu maintain godhu? Isa sana akkamittiin adeemsisu? Mootummaan Oromiyaa maalirraa argata? Ammas taa'eedhuma waa isaan nyaatan taa'ee isa summa isaan jedhanii beeyta malkaash ta'amu maal ta'a? Kan jedhu sana hin hubanne jechuudha. Ammumayyuu waan nu dhoksaa jiran fakkaatu. Ifa miti waan kaayyoon kun durumaan iyyuu maaster pilaaniin silaafuu maaster pilaaniin akka beeknutti bookeellee hin ajjeesu. Akka beeknutti misooma jedhee muka tokko hin balleessu. Hamma dandahametti badinsa minimaayiz gochuu yaala. Garuu hankeenya lubbuu namaa fixe. Maaster pilaaniin umti lubbuu namaa galaafatee achi as nuu dhufuuf jiru kuni maalinni? Kanadhaan nuti hubachuu nurra jiru. Ani durumaan iyyuu akkan jedhutti tokkoffa naannoon suni naannoo itti daangaan Oromiyaa dhiphoo taatedha. Naannoo sanarratti magaala guddisanii akka nama qalama dibee tokkotti goonaan Oromiyaan lamatti cituu gargar cituu isaati. Gaafa sana integriitii daangaa Oromoo gaaffii keessa gasha. Oromiyaa waan jedhamu akka biyya tokkotti hin jiru jechuudha. Isheen nu hafte sunu. Isheen irraa caccabsanii karaa alaa irraa caccabsanii nama biraatti kennanii bulchiisa addaatti kennanii waan isaan godhan waan hundi godhame kan hundi haftellee akkasittiin bakka lamatti cabsuuf deema jechuudha. Kan kanarraa hanaaf immoo otoonuma maaster pilaaniin suni waan gaarii ta'ellee haalli abbaa qabiyyee lafaa suni otoo karaa hin argatiin maaster pilaaniin suni qofti rakkina biyya sanaa
solve gochuu hin danda'u. Maaliif lafa eenyutu qabaa? Mootummaadha. Mootummaan tokkorraa fuudhee haala hin beekamiin nama jiraataa tokkorraa fuudhee nama qotisaan irra jiraatu tokko irraa buqqisee nama mana irratti ijaarratu, nama hoteela irratti ijaarratu, nama warshaa irratti ijaarratu, nama bu'aa adda irraa argachuuf deemu. Isa qotisaan bu'aa irraa argatu dhiisee isa immoo araqee gurguree yookaan mana ijaarratee irratti jiraatu. Isaaf dantaa kana dabarsee kennuu jechuun mootummaan kun lammiiwwan isaa ija tokkoon hin ilaalu jechuudha. Ija qixaan hin ilaalu jechuudha. Nama magaalaaf dursa kenne nama baadiyyaa immoo irraa buqqisa jechuudha. Yookaan tola isaa irraa buqqisee kabbadaaf mirga kenna jechuudha. Haalli kun haala mirga dhala namaa keessatti sirrii miti. Durumaanuu dubbanne irraa jechuudha. Mootummaan silaa otoo ta'ee aninni uummata irraa fudhachuu hin danda'u karaa seeraa karaa adda addaati argite. Inni waan fudhatu dantaa waloof waan ta'e imminent domain waan jennu san waan qabeenya mootummaa gurguddaa sana ta'eef akka hospitaalaa waloo akka mana yaalaa waloo gurguddaa ofiisa waloo tokko waan qabu tokkoo fi waan akkasiif waan mootummaan itti gargaaramu akka mana barumsaa akka karaaf yoo ta'e namarraa fudhachuu danda'a. Inni seera jiruun fayyadamee gatii magaalarra jiruun namichaaf kenne hegereensaa maal ta'a jedhamee ilaalame ijoolleensaa maal ta'u jedhamee ilaalame qabeenyi kun irraa fudhatama. Malee calluma jedhanii irraa darbamee hin fudhatamu. Amma yeroo qabeenyaan tokko namarraa fuudhamu yookaan haalli qabeenyummaa sun yeroo inni geeddaramu abbaan qabeenyaa suni ekspertii macal jedhee itti murteessa miti biyya westii kana keessatti. Namootni yoo qabeenyaa kana jalaa fudhatan appiil gochuu nan danda'a. Igbaanyiin gaafadha. Seerri jira, seerri ittiin adeeme seeratu murteessa. Anaa fi namicha isa ekspertii yookaan qaama mootummaa sana walqixatti seera fuulduratti ilaalee kan murteessu. Biyya keenya keessa garuu jiraa kun akkamittiin namarraa fuudhu? Injiru hedduu nama gaddisiisu maalidha sitti fakkaate yeroon achi keessaa hojjechaa turesi ammaatti waan beekamu tokko hin jiru. Haalli kun haala dimokiraatawaa ta'e keessatti waan hojjetamu tokko haalli mirga namaa itti tiksan tokko akkasidha. Gaafan ani misooma isaa ta'u lafa koorratti isan irraa kaasan miti isan irraa kaasanii anaan irraa na kaasanii siif kennan miti inni haala badaadha keessumaayyuu lafuman ani ufii koo qabu kanarratti qabiyyee koo kanarratti gaafan ani fooqee ijaarrachuu barbaadu gaafan ani dhufu ati ekspertiin narratti murteessu qofaa fudhadhee deemuu narra hin jiru. Inni ekspertiin irratti murteessu ekspertiin sun yaada kenne planning and zoning committee an jedhamu jira commission an jedhamu jira commissionii sana irratti dhiyaachuu narra jira amma biyya beekame keessatti jechuudha akka commissionii kana irratti dhiyeessanii fakkeenyaaf achirratti murtiitu commissionii sana kenna jechuudha. Commissionoonni kun bakka bu'aa uummataati. Waa'ee master planning kana interpretii godhee kan dhufu master planning kana jedhee ekspertiin suni kennurraa kana fee hin murteessu kan murteessu komishinii sanadha jechuudha. Yoo komishinii sanarra darbe immoo mana maree Finfinnee faatu jiraachuu irra jira jechuudha. Yoo manni maree sun illee dadhabellee bira darbameeti manni murtii tokkoffaa lammaffaa sadaffaa jedhanii cheenii adda addaa hammanni iyyataan dadhabe exhaust godhutti jiraachuutu irra jira ture sila. Mootummaadhuma kana lafatti iyyattuun qabdu. Constitutioniidhuma master planning suni constitutionally moo constitutionally miti. Seera qabeessadha moo seera qabeessa miti jettee master planning sana challenge goote kasasuunuu hin danda'amu. Yakkuun hin danda'amu biyya sana keessatti waan akkasii kun hin jiru. Yookaan ekspertiin tokko dhufee inni akka Maateewus fa'aa kana fudhadhoonaan jedhanii lakkeetti mirga maal qabda lafa koorratti kun hin namiidha yookaan inni hamma dhumaatti narraa fudhateera mirga koo tuqxaniittu jedhee iyyachuu hin danda'u jechuudha. Mootummaadhuma Finfinnee sanayyuu na yakkaniiru jedhee lafattan iyyadhuun qabu jechuudha. Qoteen bulaa tokko gaafa buqqa'u na yakkanii akka maleetti lafa koo narraa fudhatanii jedhee isaan waan iyyachuu hin danda'u jechuudha. Institutioniin akkasii kun ijaarame jaarmaan akkasii hin jiru biyya sana keessa.
So kana rakkinni keenya hin jiru. Egaa Dr. Gizaachoo guddaan isin galateeffadha. Mee atoo hin xumuriin fuulduraa ergaa qabdan yoo jiraate dubbachuu dandeessu. Ayyee ergaan ani dubbachuun barbaadu isa duraarratti maaliif uummanni maaliif irraa barbaachise maaliif irraa mari'achuun barbaachise waan jedhan namoonni tokko tokko nu gaafachuu danda'u ta'anatti fakkaata. Tokkoffaa uummanni abbaa qabeenyaati. Uummata sanaan uummata kana filatu hammootummaa filatu silaa otoo ta'ee jechuudha akka ijaarsa biyyaatti akka federaalaatti akka uummata dimokiraatawaatti. Uummanni kun abbaa biyyaati. Hammiidhamullee hangaaga'amullee isadha. Yoo dantaan dhufullee uummata sanatu argata. Uummanni kun beekuu qaba jechuudha waan kana. Dura dabarsee jalqabarraa kaasee beekuu qaba jechuudha. Lammaffaa yaanni uummata beekumsadha. Qarooma addaatu yaada uummataa keessa jira. Yaanni beekumsi ekspertootaa kun beekumsi ogeessaa kun mana barumsaatti waan argattudha. Beekumsi uummataa kun immoo muuxannoorraa natti argattudha. Beekumsi ogeessaa garri caaluunsaa tiyooriidha. Waan gara fuulduraatti waan fiduufaa waan hin beekamne ganaa boru iftaan jiru irratti teestii ta'an deemudha. Kan muuxannoo suni garuu muuxannoo keessa darbee waggaa meeqaaf ijaarame beekumsa qaba dhalootarraa dhalootatti qabachuu. Isa sana beekumsa maaster pilaanii sana keessa galchachuun gaariidha. Experiential knowledge jedhama. Kan uummataa immoo technical knowledge jedhama. Kan warra ogeessaa sun jechuudha. Tokko kanadha. Karaa biraa maaster pilaaniin mataansaa pilaaniingiin mataansaa vaaliyuu qaba. Interest qaba dantaa qaba. Inni suni uummanni karaa isaanii dantaa qabu. Karaa dantaa isaanii pilaanii alternative plan. Pilaanii lammaffaa, pilaanii sadaffaa, arfaffaa jedhamee karaa isaanii advocacy groupii qabatanii warra waa'ee maaster pilaanii kana qaban ijaarratanii isaanillee pilaanii mataa isaanii dhiyeeffatu. Akkasumas haa ta'u, akkasitti barbaada. Rakkinni keenya kanadha. Inni sinuu fiddan rakkina keenya arguuti kana irra nu wayya jedhanii kanaan negotiate gochuuf uummata wajjiniin compromise godhanii uummata wajjiniin walitti ifa walitti bahuudhaan amantaa walirraa qabaachuu danda'a jechuudha. Yoo akkasumaan kanmoo qofaa fudhadhu jedhanii akkama isaan jedhan kanatti mootummaa koo miti jechuudha. Mootummaan ani amanu miti jechuudha. Mootummaan boruufillee amanu jechuudha miti jechuudha. Karaa biraa inni sadaffaan maalidha? Gaafa uummatatti dhiyeessitu inclusive ta'a. Uummata tokko yaada uummataa tokko ofitti fudhatta jechuudha. Pluralistii taata jechuudha. Yaada adda addaa garee adda addaarra paartii adda addaarra mootummaarraan ala yaada uummataallee itti dabalatta jechuudha. Bulchiisa ijoolumti dimokiraasiyyuu kana miti reeka. Isa sana yoo akkasiin taane pluralistiin taane jechuudha deciisioniin ati kennitu. Decision making. Wanniin suni murtii dabarsuudha. Maaster pilaaniin suni. Murtii sana keessatti yaada adda addaa pluralistii ta'e sana keessa hin gashine jechuudha. Inni arfaffaan inni guddaani bu'aa uummataa dantaa uummataa keessa hin galchine jechuudha. Dantaa maaster pilaaniin Finfinnee suni dantaa mana bulchiisa Finfinnee sana qaba yookaan dantaa federaal gavarmentii sana qaba jechuudha. Karaa biraa yookaan immoo inni Oromiyaa keessa jiru immoo dantaa caffee Oromiyaa malee dantaa uummataa dantaa tumsaa of keessaa hin qabu jechuudha. Yookaan dantaa ekspertootaa sana qabaachuu irra jira jechuudha. Ekspertiin suni anaaf maalidha inni? Dantaa ofiisaallee of keessaa qabaachuu qaba. Baay'asdii ta'uu danda'a argite. Nam tokko waan ati abjoochuu dandeessu abjuudha pilaanii jechuun kun. Waan boru ta'u, waan iftaan ta'udha. Waan ati abjoochuu dandeessu waan har'a argite waan kaleessa argite malee waan boru argame waan ani argu ati arguu hin dandeessu. Waan ani argu sana keessa abjuu sana keessa gashuu hin dandeessu jechuudha. Karaa kanaafi karaa biraa technical informationii fi experiential knowledge karaa muuxannoo barnoota dhufuu fi
saayinsii karaa mana barumsaa argamu sana walitti qindeessanii gara fuulduraatti adeemutu gaariidha. Haaluma akkasii keessatti iyyuu uummanni jalqabaa kaasee gaafa kaayyoo maaster pilaanii sana barreessan irraa kaasee hamma dhumaatti jiruurra eega oolelle kanatu hanqate iftaan waggaa 5 booda waggaa 6 booda waggaa 10 booda waan kuni kana fide kanarratti jijjiiramu kanarraan ta'u karaa adda addaa immoo flexibility akka inni qabaatu godhama. Because akkuma kitaaba tokko yookaan amantiitti dogmaa ta'e waan dhiyaatu miti waan kun waan lubbuu namaa ajjeesisiisuus miti waan kana dirqamaan fudhatte malee namaan jechisiisuus miti yoodhuma apply gootellee kun naafaa ilaalamoo jettellee mootummaan takka wanni dhuma kee guddina kee ilaalee waan fudhatudha. Fakkeenyaaf waa'een Sheraton hoteelii beekamaadha. Sheraton hoteelii naannoon Sheraton hoteeliin itti ijaarame kan mootummaa official governmental institution lafa jedhamu irrattidha. Lafa naannoo historical building site jiranitti inni ijaarame. Garuu guddina sana akka nun dabarsineef jecha guddina sana hawwiteeti waan tokko flexible gooteetu keessa gashitaa jechuudha. Waan akkasiillee jiraate jijjiiruu hin dandeessa. Waan lubbuu namaa si balleessisiisu miti. Eega akkas ta'e inni Sheraton lafa Sheraton dhaabe suni master plaaniin hayyame suni yoona du'uutu irra ture jechuudha. Maaliif master plaanii sana deformi godheera jechuudha. Waan akkasii kun yoo fudhattan fudhadhaa dirqamatti waan jedhamu hin jiru master plaanii keessa. Kanadha waan uummanni keenya beekuun irra jiru. Dr. Gizaachoo Teessoo akkuma yeroo kaanii har'as yeroo keessan aarsaa gootanii dhaggeeffattootni keenya waan isaan baruun irra jiraatu odeeffannoo waan nu laattaniif maqaa dhaggeeffattoota reediyoo Afuura Biyyaatiin guddaan isin galateeffadha. Hayyee ulfaadhu atis yeroo kee fudhattee asirratti waan kana dhimma kee caalaatti dhimmitee dhimma sabaa kana dhimma kee godhattee sitti naafeeruu keef galatoomii ulfaadhu yeroo kee gubdee voluntarily hojjetta waan kana seenaan waan ati gootu kana hin yaadata uummanni keenyas akkasuma hin yaadatu jedheetaniin abdadhaa galatoomii ulfaadhu. Galatooma. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya har'aa kanuma. Waa'ee qophii keenya yaada yookaanis gaaffii yoo qabaattan karaa iimeelii keenya contact@saifanabalbal.com jedhaatiin quunnamaa. Fuulli intarneetaa keenya www.saifanabalbal.com jedhama nu daawwadhaa. Akkasumas Facebook irratti raadiyoo Afuura Biyyaa jettanii yoo nu barbaaddan nu argitu. Torbee qophii biraatiin hamma wal agarrutti torban gaarii isinii hawwinaa. Got it.